lakki qabeenyuma isaa waan ta'eef yookiin waan jecha ajaja waaqayyoo hordofuuf yoo jenne nuun ragaa kan qabnu isinuu ilmaan waaqayyoo jedhamuun keessan waan isa hordoftaniif waan ta'eef jennee ragaa fidanna. Isin garuu ragaa wanti fidattanii ilma isaatiidhaan dhalchee yookaan immoo ilma isaatii isarraa baheedhaa dhufee jedhamu wanta kana ragaa waan argattan natti fakkaatu akkas inshaallaati. Mee maalitti jirta amma sii galee? Manaaf galee galatooma yaa. Amboo waan jiru jedhuuf gabbisaa jedhamamni kun mee galchaa mee koomentiin isaaniitiin jedhama. Adubbatu irra nu caalaa beekuu danda'a. Amma gabbisaan galutti immoo waan siin jedha haa galchanii. Amma gabbisaan galutti wanti siin jedhu erga kana gaa waaqayyoo dhugaani tokkichi erga jiraachuu isaa barreeti. Yesuus Kiristoos nama ta'uusaaf ergamaa ta'uusaa akkasuma immoo raajiin hojjetu fedha waaqayyooti erga hojjechuu isaa bareeti dirqama immoo waa xiqqoo ishii immoo sii kennuu qabna. Wanni sii kennuun maalinni namni waanuma qabu namaa kenna jedhani. Wanti nuun qabnu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi ummanni kun yookiin amma jiru kun addunyaan qabdu keessaatii isaan tokko. Kan jara booddee nabiyyiin biraadhaan argamne. Rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 33 lakkoofsa 40 irratti nabiyyii dhumaa kan ta'e Nabi Muhammadin ta'uusaadhaa dubbata. Kanaafuu waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoo sitti himne immoo akkuma Isaan alayhi salaam warra Israa'eliif ergame, akkuma Museen warra kaaniif ergame, akkuma Abrahaamii fi Nooh warra kaaniif ergaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbiin subhanahu wa ta'ala boqonnaa 25 lakkoofsa tokko irratti tabaaraka alladhii nazzala al-furqaana ala abdihi liyakuna lil'aalamiina nadhira. Addunyaa kanaaf akka inni akeekkachiisaa ta'uuf jecha Qur'aana irratti buufne jedhee addunyaa kanaaf akka ergame Rabbiin dubbata. Akkasuma Rabbiin subhanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti boqonnaa 21 lakkoofsa 107 irratti maal jedhaa? وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبي محمد الدنيا كان في رحمة غوني إذنتي أزاني غوني مالي هين إرجيني جر معلش بالبلد نجلا أرجو فارتي روح إلى أبي مريم يلا. أكز غوني مالي إرجيني جر. كلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي النبي ما غوني الدنيا كان في إرجي. نبيين إرجمان كون نبي محمد صلى الله عليه وسلم كم مكة كيسة تلالتن وقع كرة سدي مكة كيسة جراتن إرجماني بودة وأما وقع فرتماتي مكة كنتران أفتما بودة وقع كرة سدي مو أشوف مكة كيسة كنتراني في وقع كرة سدي إرجماني مكة كيسة تراني غرام مدينة كيسة تي ور قريشوتا ريباني أكتي ربي إنجبران أكتي سجدان أكتي جراتن أركاني جنان دولافي الربا ساني في سكاي ساني جلاتي غوداناني كان ديمن نبي محمد غافا نمنا أركتي فرات غافا نمنا جيسوف ديم نمني غافا الربسو kan yoo danda'an gaariitti deebisan yoo dadhaban immoo kan dhiisanii jalaa karaa gad dhiisan nabiyyi akkasii qabna nabiyyi rahmataaf namoonni karaa jal'atan irraati dhugaatti akka dhufan jechuudha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmi namaa hundumtuu akka abiddan galleef abiddarraa akeekkachiisaa turan akka namni hundumtuu jannata galu gochaadhaa turan jechuudha. Nabiyyi akkas addunyaa kanaaf ergame. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otoo anaaf siin argin obboloota kun yaade jedhanii anaaf siif bo'ani jennaan warri sahaabonni isaanii yookaan immoo barattoonni isaanii nuti obboleessa keemiti jennaanin lakki obboleessi kiyya osoo nan argin warra natti amananidha obboloonni koo isinimmaa hiriyoota kooti jedhan Nabi Muhammad sallallahu rabbi wasalaamu alayhi. Kanaafu nabiyyi otoo sin argin siif boo'e nabiyyi otoo sin argin akka ati amantuufi akka ati jireenya argattuuf siif bololi'e nabiyyi akkasii Rabbiin subhanahu wa ta'ala addunyaa kanaaf erge anaaf siif erge nabiyyi kana akkaati asumaanuu waa'ee isaanii qorattee waa'ee isaanii gaafattee nabiyyummaa isaanii fudhattu si'eera galatoomi isin jedha waan dhaggeeffatteef Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malee karaan ittiin dhugaatti deemanii fi Rabbi beekan hin jiru. Sababiin isaas warri Israa'elootaa karaa ittiin jarri gara waaqaatti deeman karaa Musee takkaa'umoo karaa Yesuusiin ture. Yesus Kiristoos karaa kooti malee gara abbaatti kan deemu jiru kan inni barsiise warra Israa'elootaa yeroo sanitti karaa Yesus Kiristoos itti barsiisaa ture irraati yoo bahan waaqayyoo waliin argan ture jechuudha. Museen akkasuma yoo karaa Museen barsiisaa ture irraati kaatan waaqayyoo wal arguu danda'an ture jechuudha. Garuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan jarri jedhaniif waan jarri barsiisan namni jala hin deemne Rabbii wal arguu hin danda'u addunyaa kanaan ergaman waan ta'eef. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti maal jedha boqonnaa 60ffaa keessatti لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ربي سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم ذا good مودرني يوكامو فكين يغاري سنيف تيجرا نمني قويا كياما في ربي التمنو إسا قبتي يوكين كراي ساني رها دي موجد كان عفواتي ربي في قويا كياما قويا فردي سنة لفتي نبي محمد سمال جيتني أمانتو jechuun isa namoonni fooldaaniin jedhan utuu hin taane isin maal jettanii amantu? Nuti wanti jennee amanu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama ilma namaarraa dhalate ergamaa kabajamaaf jaallatamaa
kan addunyaa kanaaf ergamanii jenneeti kan nuti amannu. Ya akka ergamaatti itti amantu. Ergamaadha akkuma Yesuus Kiristoos ergamee dhufe jarris ergamanii dhufani. Waan addaa miti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akka waaqaatti waan itti amanan natti fakkaata. Angaree shaada seenee jechuun jara taa'e naggeeffadha malee seenee gaaffiif deebii godhee. Kanaaf anis waa'ee Nabi Muhammad irraa akka xiqqoo dhageessu wanti si dubbadheef kanaaf namoonni baay'ee kiristaanonni keessumattuu Nabi Muhammad gaafa jennu akka waaqaatti waan itti amannu barbaadu. Kanaaf waa'ee kee macaafa kee qofa sitti himnee cal jechuu osoo hin taane achi osoo hin deeme nama waaqessuu deeme akka ati hin jenneefan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyii fi nama qofa akka ta'an. Quraana keessatti boqonnaa 18 keessatti ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam Rabbiin maal jedheeni قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو الله واليوم الآخر عبد الله روح جدي يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أني نما أكا كيساني مالي وابراد أمت كامو كان رتب يكسب مو دغاد أنك كبر مربي توكي مالي هنجرو كان برا كان ربي يوكين الله أمالي جرو دغا وصون تاني واقعيو كجباتي جدي تيتمي jedhamanii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama ta'uu isaanii Rabbiin subhanahu wa ta'ala Quraana keessatti argaaggateef jechuudha. Nabi Muhammadis nama malee waa biraa miti. Namummaa isaanii nabiyyummaa isaanii yookiin ergamummaa isaanii irraa sadarkaa biraa kenninee fi waaqessuun waaqessinee illee hin beeknu jechuudha. Waaqessuun isaaniif hin malu. Kanaaf ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad maal jedhani? لا تطرحوني كما تطرح اليهود تطرح النصارى عيسى ابن مريم جدًا. أكا يسوع كريستوس وري كريستانوتا sadarkaa isaa ol fuudhanii waaqa taasisan isinillee nakabaju keessa baatanii sadarkaa ol nabuutanii akka sadarkaa kiyya malee ol nan baafne jedhan. Salawaatu Rabbi wa salaamu alayhi. Silaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabiyyii dhugaa Rabbi isaanii ergite teeti gaafa namni jara waaqessuuf jenna waaqessinaan jedhan. Gaafa namni bakka hin taane ol fuudhu ol na fuudhinaan jedhan ture. Otoo nama sadarkaa fi akkasumallee mootummaa ka barbaadan taate jechuudha. Jarri mootummaaf sadarkaa barbaacha osoo hin taane kan ergaman yookiin kan dhufani ilma namaa abidda jalaa baraaruudhaaf jechuudha. Kanaaf warri Qurayshotaa yoo qabeenya barbaadde qabeenya sii kennina. Yoo dubartii barbaadde nu keessaatti dubartii beekamtu sii kennina. Yoommoo akkasuma aangoo barbaadde aangoo nu keessa nam tokko hin qabaanne bulchaa biyyaa sii goona. Kanaafuu Rabbi tokkicha amanaa jettu kanatti nu waamiini dubbii akkas jedhu kana nurraa dhaabi jennee ergamaa Rabbi salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi maal jedhani otoo aduu fiddanii harka mirgaa kiyya keessanii otoo ji'a ammoo harka bitaa kiyya irra keessaniiti ani Rabbi tokkitti amanaa jechuu hin dhiisu jedhan. Kana jechuun maalinni aangoodhaaf nama bololi'uu miti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qabeenyaaf nama bololi'uu hin turre dhugaa ilmi namaa abidda jala akka ba'u qofa nama barbaaduu fi akka lubbuun keenya baraaramtu ka barbaadaa turani jechuudha. Salawaatu Rabbi wa salaamu alayhi nagaa fi rahmanni isaanirra haa jiraatu ergamaa rahmataa kan lubbuu isaanirra darbanii lubbuu ganaa dhaloota booddeedhaaf dhufu kan cinqaman jechuudha. Rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 9 keessatti maal jedha? لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ergamaan isinirraa ta'e lubbuu keessanirraa kan ta'e ammoo wanni isin cubbuu hojjettan kan isarratti ulfaataa ta'e cubbuu ati hojjettu isarratti ulfaata badina ati gootu isarratti ulfaataa ta'a li'anna wanta ati hojjettu kun siif cinqamu jechuudha. Wanti isaan siif cinqaman yoo ati badii dalagde badii sanaan hin gaafatamtanii nabiyyi siif cinqamu nabiyyi akkas rahmata siif ga'u garaa sii laafu kana kan akkasiis nitti ergine isin keessaa filanneedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu nabiyyi akkasii jala deemuun carrummaa malee waa biraadhaa miti carraan kun akkasiin dabarsin jechuu barbaada bileetti kan siin boone galatoomi waan dhaggeeffatteef. Akkas gaaffii biraa qabda? Na eeyyamnaan okay hallaa jechuun Allah jechuun Rabbi subhanahu wa ta'ala Quraana keessa kan dubbate wa ilaahukum ilaahu waahid. Allah jechuun waaqni gabbaramu waaqni keessan isa tokkicha jechuudha. Allah jechuun waaqa waa hundumaa ta'e jechuudha. Ka waaqeffamu jechuudha. Isa malee wanti waaqeffamu kan biraan jiru jechuudha. Maqaan waaqaaf kenname yookiin waaqayyoo isa uumeef kenname Allahadha. Allahan takka namni biraatti waamameen beeku gara fuulduraattis illee waamu. Takka addunyaa kanarra dhaqitiin maqaa ittiin Allah jedhu waamame tokko hin jiru. Mee ilaali. Maaliif jennaan maqaa uumaaf kennamudha malee uumamaaf kennamu miti. Kanaaf Rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 263 irratti Allah jechuun wa ilaahukum ilaahun waahid. Allahan keessa yookiin waaqni keessan gabbaramu waaqayyo tokkichadhaan nuun jedhe. Allah jechuun ammallee Quraana keessatti boqonnaa 256 irratti Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahan kan dhugaadhaan gabbaramu fi kan bara baraan of danda'ee jiraataa ta'e isa malee hin jiru jechuudha Rabbiin Quraana keessatti nutti hima. Allah jechuun Allahan kan dhugaadhaan gabbaramu isa malee kan hin jirre kan bara baraan of danda'ee jiraatu immoo isa malee hin jiru jechuudha jedhe.
لا تأخذه سنة ولا نوم الله جتون كان الربس تئ أكسم الله ما انقلافات جتون مقاتن اللي سنقمني رفو متتي أنقلا جون كان سنقمني يوكين كان مغني كان الرفني جتشورا أما اللي الله سبحانه وتعالى جتشون اللهن كان توكيتشتي في كان ألشوفي كان ألشني كان ألني في كان ألشني دور الله قرفون دوات الله كان ألني جتشورا أمو الله جتشون الصمد جتشون كان أممتون هندمتو إستيها جمن كان إني